Viidiyoo kanaanii har'a kan jalqabnu General Physics for Freshman kan kennamu Chapter 1 Part 2 isaarra geenyeerra. Part 2 kanaan kan nuti ilaallu tokkoffaa irratti Uncertainty kana ilaalla. Lammaffaa irratti Significant Digit kan jedhu kana gadi fageenyaanii tokkoon tokkoonsaa sirriitti ni ilaallaa jechuudha. Tokko tuqaa lama Uncertainty in Measurement kan jedhu irraa yeroo jalqabnu Uncertainty is the error in measurement. Uncertainty jechuun walumaa gala dogoggora jechuudha. Yookaan mistake jechuu dandeenya. Dogoggora safara keessatti uumamu uncertainty jedhama. Yookaan uncertain jechuu dandeenya. Measurement are always uncertain. Safara. Measurement jechuun safara jechuudha. Safarri nuti safarru hundumtiyyuu dogoggora qabaa jechuudha. Akkasidha kun. No measurement of physical quantity can be entirely accurate. Safara nuti safarru kamiyyuu sirrii miti yookaan akkureetii safarri ta'e hin jirudha. Meetiraanis safarru, analoogii diivaayiziidhaanis safarru, dijitaal diivaayiziidhaanis safarru, harkaanis safarru, dhungumaanis safarru, safarri akkureet ta'e hin jiru. Yookaan safarri hundumtiyyuu dogoggoraa jedha. Yeroo nuti safarru safarri sirrii nutti fakkaata. Dijitaaliin inni safaru, kiiloodhaan isa safaru, yuunitii kamina safaru, safarri hundumtiyyuu akka saayinsiin jedhutti dogoggora. Safarri dogoggora qaba. Sababiin isaa why kan jedhu tokkoffaa irratti measuring device ta'uu danda'a. Meeshaa nuti ittiin safarru sababa meeshaa nuti ittiin safarru sanaatiin dogoggorri uumamuu danda'a. Kun measuring device ta'uu danda'a. Lammaffaa irratti experimental procedure yookaan teeknika akkaataa nuti ittiin safarru. Fakkeenyaaf akkaataa nuti ittiin meeshaa ittiin safarru sana fayyadamnee ilaallu akkaataa yookaan teeknika keenya sanaan dogoggora uumuu dandeenya. Yookaan lakkoofsatti dabaluu dandeenya. Yookaan lakkoofsa irraa hir'isnee safara sana balleessuu dandeenya yookaan dogoggora uumuu dandeenya. Inni sadaffaan nature of measurement. Nature of measurement kan jedhu amaluma safaraati yookaan uumamuma safaraatu safarri sirriin hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf hin ulfaata. Safara safaranii akkureetii ta'uun baay'ee ulfaata. Is difficult. Fakkeenyaaf speed of light. Saffisa ifaa hamma kana saffisa jedhanii safaranii bukkee ga'uun hin ulfaata. Sababa uumama safaraati jechuudha. Kanaafiyyuu uncertainty jechuun dogoggora yookaan error yookaan mistake jennaa. Safarri sirriin immoo hin jiru. All measurement are always uncertain. Safarri nuti safarru, safarri maashiniidhaan safaramu hundumtiyyuu uncertainidha yookaan dogoggoraa jechuudha. Gabaabumatti kana qabachuu dandeenya. Sababiin safarri safaramu tokko dogoggora ta'u immoo sababa meeshaa ittiin safarruu, lammaffaan sababa teeknika keenyaa, sababa akkaataa nuti ittiin safarruu, inni sadaffaan immoo amaluma yookaan nature of measurement jennee salphaamatti waa'ee uncertainty kana hubachuu dandeenya. Errors fall into two categories. Errors yookaan dogoggorri kun misteekiin kun
karaalee lamaan uumamaa jedha. Isaanis sistemaatik iirarii fi raandam iirar jennee bakka lamatti qoonnee isaan ilaalla. Systematic error kan nuti jennu errors resulting from measuring device keessaa kan nuti fudhannu sababa meeshaa ittiin safarru sanaanii dogoggora uumamudha. Systematic error kan jennu meeshaa ittiin safarru sanatu dogoggora qaba, hanqina qaba. Kanaafiyyuu erroriin sababa meeshaa sanaan uumamaa jechuudha. Such measurement will be consistently too small or too large. Safarri systematic erroriidhaan dogoggora qabu maal ta'a yookaan true value'dhaa ol ta'a, deddeebi'ee true value sana gararraa dhufa yookaan true value gajjallaa dhufa. Mee fakkeenyaaf iddoon kun true value yoo ta'e safara nuti safarru deddeebi'eessa dhufaa yookaan gajjallaa true value dhufa. Ammas hin safarraa gajjallaa kana dhufa. Ammas hin safarraa as dhufa. Ammas hin safarraa as dhufa. Ammas hin safarraa as dhufa. Deddeebinee yeroo safarru gajjallaa dhufa yookaan immoo gararraa dhufa. Safarri keenya walitti dhiyaatees ta'u walirraa fagaatees gararraa dhufa yookaan immoo gajjallaa dhufa. True value keenyarraa fagaatee jechuudha. Sababni rakkoo kanaa measurement device nuti fayyadamnu sanaatu rakkoo qaba. Kanaafiyyuu true value keenyarraa fagaatee argama yookaan erroriidha kan jennu kanaafidha. Systematic error kana keessatti inni biraanii finding average is not help. Average barbaaduun nun fayyadu. Average barbaaduun nun fayyadu yookaan true value'tti nun dhiyaatu. Fakkeenyaaf yookaan gararraa dhufaa jira true value irraa fagaatee average yoo barbaanne gidduu sanatti true value'tti dhiyaachuu nu hin danda'u. Nun fayyadu jechuudha. Kanaafuu average'n furmaata hin ta'u. Furmaata kan ta'u maalidhaa? Can be reduced by redesigning the measuring instruments. Furmaata kan ta'u maalidhaa? Redesign gochuu. Meeshaa ittiin safaru sanaa yoo maal goone redesign yookaan haaressine yookaan jijjiirre dogoggora kana hamma tokko fooyyessuuf dandeenya. Kanaafiyyuu systematic erroriin kun gabaabumatti errors result from measuring device rakkoo meeshaatidha. Lammaffaa irratti yookaan safara isa dhugaa gararraa ammas deebi'ee gararraa yookaan ammas deebi'ee gajjallaa consistently deddeebi'ee yookaan isa sanaa gadi yookaan isa sanaa ol dhufa malee true value naannoo true value sanatti hin argannu. Safarree yookaan gararraa yookaan gajjallaa irratti arganna. Inni biraan average'n nu hin fayyadu. Average'n furmaata hin ta'u. Inni kan biraan immoo maaltu furmaata ta'aree? Redesign the measuring instrument. Instrumentii sana qayyaruun hamma tokko furmaata ta'a. Maaliif? Systematic erroriidhaaf. Systematic errorii kana kanumaan bira dabarraa jechuudha. Inni lammaffaan immoo random error. Random errors resulting in the fluctuation of measurement of the same quantity. Kana jechuun dogoggora jijjiiramuu safaraa. Kana irratti immoo safara nuti safarru akkam ta'a? Nuti deddeebinee safarraa wanta xiqqoo wal caala.
safara nuti safarru akkam dhufaa tiruu vaaliyuu irratti xiqqoo ol irraa siqee yookaan xiqqoo gadi irraa siqee argama. Random error jechuudha. Amala jijjiirrachuu safaraa. Inuma nu jalaa jijjiiramaa jechuudha. Ammas in safarraa maal ta'a xiqqoo gararraa dhufaa gajjallaa dhufa lammaffaa irra gaafa safarru akka siistemaatikii irrarii kallattii tokkorra hin jiru. Kallattii jijjiirrata. Random erroriin kallattii jijjiirrata. Uncontrollable variation in measurement. Rakkoo nuti to'achuu hin dandeenye. Sababa rakkoo kanaatii fi safarri maal jedhamee safarri uncertain jedhama. Random errorii uncontrollable sababa ta'eef. Sababa to'achuu hin dandeenyeef ni jijjiirama. Sababoota garaagaraatiin jijjiiramuu danda'a. Fakkeenyaaf different people measure. Safaroota namoonni garaagaraa safaran. Inni lammaffaan reaction time. Yeroo safarame. Fakkeenyaaf tokko ganama safaramee inni tokko galgala safaramee yeroo irratti hundaa'ees random erroriin kun uumamuu danda'a. Random error kan jedhamu kan akkasiiti. Karaa biraa poor technique. Karaa teeknikaallee rakkoon uumamuu ni danda'a. Kana hir'isuudhaaf immoo minimize by taking multiple trials. Yeroo baay'ee irra deddeebinee safaruudhaanii wanta dhugaa tokkotti xiqqoo wanta dhugaatti siquu dandeenya. Irra deddeebinee several reading. Inni lammaffaan immoo several reading. Several reading kun immoo yeroo dubbifnu of eeggannoodhaan dubbisuu. Ija keenyarraa akkaataa ija keenya wajjin perpendikularii goonee dubbisuu. Lakkoofsota baay'ee xixiqqoo haala sirriidhaan dubbisuudhaa fi several reading jedhama. Akkasittiin xiqqoo fooyyessuu dandeenya random errorii kana. Kan biraan immoo minimize gochuudhaa fi averageedha. Systematic errorii keessatti maal jennee averagein hin fayyadu jenne. Random errorii keessatti immoo true value irraa gararraaf gajjallaa waan dhufaa jiruu fi maal goonaa average fayyadamna. Average yeroo fayyadamnu hamma tokko dogoggora kana hir'isuu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti random erroriin amala jijjiirrachuu safaraa. Amala jijjiirrachuu ofuma isaa amala jijjiirrata. Inni biraan immoo uncontrollable variation in measurement. Amaloota to'atamuu hin dandeenye safara keessatti uumaman kanneen akkasiiti. Random error randomii errorii kan nutti fidan jechuudha. Karaalee biraatiin immoo different people measure. Namoonni garaagaraa yeroo safaran illee random errorii uumu. Reaction time yeroo tokko ganama, tokko galgala, tokko ganna, tokko bona yoo safarame reaction time irratti random erroriin ni uumama. Karaa biraa poor technique. Karaan inni ittiin salphifnu immoo taking multiple trials. Maal jechuudha? Irra deddeebi'anii safaruudhaan. Kan biraa several reading. Haala dubbisaa sirriitti dubbisuudhaan. Kan biraan average. Inni dhuma averageidhaan. Lakkoofsa kana hamma tokko dhugaatti butuu dandeenya. Kanaafiyyuu gabaabumatti random errorii akkasittiin hubachuu ni dandeenya. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu uncertainty in scale measuring device or analog measuring device. Safarri nuti safarruu hundumtiyyuu uncertainidha jenneerra. Dogoggora qabu jenne. Fakkeenyaaf akkamitti dogoggora uumu? Meeshaan inni kun dogoggora akkamii uuma? Meeshaan inni kun dogoggora akkamii akka inni uumu ilaaluudhaaf mee
Analoog divaayisiitti dabaru. Analoog divaayis yookaan iskeel divaayis kan nuti jennu yookaan iskeel meezhariing divaayis kan nuti jennu warreen akka kanaatidha. Warreen akka sarartuu istiik meetir jedhama. Warreen akka vooltimeetirii kanaa kanneen iskeeliidhaan agarsiifaman jechuun kanneen mummuramanii ta'an waltaawaa kan ta'anii kan hundumti iyyuutti walii galu kanneen akka sarartuu fakkeenyaaf hundi keenya iyyuu beekna. Vooltimeetira, giraamonni akkasitti safaranis jiru. Wantoota baay'eetu jiru kanneen akkasitti safaranii. Kanneen suura irratti argaa jirru kuni iskeel divaayis jedhamu. Iskeel meezhariing divaayis. Yeroo kana amma fakkeenyaaf iirrii isaa akkamittiin keenya isa jedhuu fi sarartuu kanarratti akkuma mul'atu kan mummuramee jiru yookaan diviizhin kan ta'ee jiru maaliini? Milimeetiraanidha. Kanaafiyyuu lakkoofsa isa herregne sana istimeet isa goone sana keenyee kaaneetu 1/2 the smallest scale division jenna. Smallest scale divisioniin keenya asirratti milimeetiradha. Kanaafiyyuu uncertainty keenya isheen kun uncertainty jedhamti. Isheen kun uncertain. Isa safarre kanatti maal dabarra? Uncertainty keenyatti daballa. Fakkeenyaaf kuni best estimate keenyadha. Safarree wanta tokko safarree fakkeenyaaf asii kaanee hangasitti safarre hanga xiyya kanaatti jechuudha. Meeqa nuu ta'ee 4.2 nuu ta'e. Asii kaasee hangasitti 4.2 nuu ta'ee kun maal jedhama? Best estimate jedhama. Kana booda uncertainty daballa. Uncertainty keenya immoo 1/2 the smallest scale division. Sarartuu kanarratti akkuma mul'achaa jiru kan inni ittiin qoqqoodamee jiru milimeetiradha. Kanaafiyyuu 1/2 times 1 millimeter yookaan 1 millimeter over 2 jenna. 1 millimeter over 2 immoo meeqa ta'a? 0.5 millimeetira ta'a. 0.5 millimeter immoo 0.05 seentimeetira ta'a. Kana booda maal goona? Yuunitii ittiin kaawwannu sanatti deeffannee 4.2 ida'uu yookaan hir'isuu 0.05 seentimeetira jenna. Akkasittiin kaawwannaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? 4.2 0 ida'uu yookaan hir'isuu 0.05 jechuun safarri kunii 4.2 miti. Maalidha malee? 4.2 irraa 0.05 hir'isanii safara kana jechuun 4.1 4.15 fi isa kam gidduu jira? Ende 4.2 5 kana gidduu jira jechuudha. 4.15 fi 4.25 gidduu jira malee 4.2 miti jechuudha. Kana jechuun 0.20 plus or minus 0.05 centimeter jechuun kanaaf kana gidduu jira. Kanaafiyyuu gabaabumatti kana hubannaa asirraa jechuudha. Kanas ilaaluu dandeenya. 22.0 plus or minus 0.5 volt. Vooltiidhaan safaraa jira. Kan inni itti mummuree jiru vooltii tokko tokkoonidha. Kanaafiyyuu akkamitti safarre? Vooltii sana meeqaaf ree? 22. Best estimate isaa kaa'atee ka'ee vooltii sana 2 ree 1.5 hidhee kaawwate. Kanaafiyyuu gabaabumatti iskeel meezhariing divaayisii keessatti yookaan anaaloogii keessatti yookaan warreen iskeeliidhaan agarsiisan warra akka kanaa kana keessatti iirriin ni uumama. Yeroo iirriin uumamu yookaan yeroo meeshaalee kana fayyadamnee wanta tokko safarru akkamitti kaa'anna? Beest istimeetii keenya barreeffannee kaa'anee dhumarratti maalitti dabarraa? Anserteenitii keenyatti daballa. Mallattoon kun
uncertainty bakka buuti. Kanaafuu gabaabumatti scale measuring device keessatti akkasittiin uncertainty'n ibsama. Karaa gabaabaa karaa kanaan hubannaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo uncertainty in a digital measuring device dha. Digital measuring keessatti immoo uncertainty akkamittiin ibsina? Digital warreen nuti jennu warreen akka kanaatidha. Warra lakkoofsa nu agarsiisan. Sa'aatiin akkasitti nu agarsiisu jira. Kun maltimeetiriidha. Wantoonni giraamni dijitaaliin jira kan lakkoofsa kallattiidhaan nu agarsiisu. Dijitaalonni kun maaloodha? Isaan fooyya'oodha. Iskeel meesharingii irra isaan kun baay'ee fooyya'oodha. Xiqqoo tiruu vaaliyuutti siqu malee isaaniyyuu tiruu miti yookaan akkureetii miti. Safara irratti akkureetiin hin jiru. Akkuma jenne dijitaal divaayizii akkureetii miti. Kanaafiyyuu yeroo dijitaalitti fayyadamnee wantoota safarruu akkamittiin agarsiisna? Uncertainty akkamitti agarsiisna? X-based yookaan istimeetii keenya barreeffannee kaanee istimeet jechuun amma asirraa argaa jirru 19.16 19.16 yeroo ibsinu akkam goona 19 isa jedhu kana 0 tuqaa jennee tokko kana 0 godhanna smallest unit waan jedhuu fi smallest unit irratti hidhannee tokko jenna yookaan dijiitii isa dhumaa irratti tokko jenna. Kana jechuun pilaas or maayinasiidha kanas ta'u uncertainty isaati. Dijitaalonni amma fakkeenyaaf dijitaaliin kuni maltimeetiriin kuni yoo akkasitti nu lakkaa'e amma fakkeenyaaf 19.15 jedhe yoo deeme akkam goon 0 godhannee kana tuqaa goona kanaaf 0 kanaaf 0 isa kanarratti immoo tokko hamma inni deeme wajjin deemneetu ishee dhumaa irratti tokko jenna. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf 19.16 ida'uu yookaan hir'isuu 0.01 jechuun yookaan 19.17 yookaan immoo 19.15 jechuudha. Kanaaf kana gidduu jira safaranni safaree yookaan 19.15 yookaan immoo 19.17 safarrichi kanaaf kana gidduu jira jennee ittiin agarsiisna. Dijitaal meesharing divaayisii irratti akkasittiin ibsina. Safaruma kamirratti iyyuu akkasitti barraa jechuudha. Meesharmentii yeroo barreessinu X-based jechuun safara keenya isa ijaan arginu kana fakkeenyaaf 19.16 kana barreeffannee kaaneetu uncertainty immoo itti maxxansinee pilaas or maayinus jennee uncertainty barreeffanna. Significant figure yookaan significant digits kan jedhu kanarra geenye jirra. Moojala keenya 1.2 tokkorra kan jiru significant figure kana kitaaba kutaa 11ffaa irras jira, fiiziksii irras, keemistirii irras barnoota baay'ee keessatti barachaa turre. Kun haaraa miti garuu asittis waan kennamuu fi yeroo baay'ee qormaata irras waan dhufuuf barattoonni baay'een immoo waldhaa wayii waan itti fakkaatuuf yeroo baay'ee significant digiitiin kuni
shawwadaa jechuudha. Nama shawwadaa. Kanaafiyyuu sirriitti seerota isaa fi maalummaa signifikantii dijiitii kana sirriitti kan laallu ni ta'a. Asumaanii number of digits we use in describing measurement. Signifikantii dijiitii jechuun dijiitii safara tokko ibsuudhaaf itti fayyadamnu. Safarri tokko dijiitii yookaan safarri tokko dijiitii meeqaan akka safarame kan ittiin ibsinu significant digit jenna. Inni lammaffaan it describe the level of precision of our measurement. Significant digitiin lammaffaarratti kan inni agarsiisu sadarkaa qulqullina yookaan level of precision. Qulqullina yookaan akkamitti safarri tokko akkamitti akka safaramu yookaan hammam qulqulluu akka ta'e hammam safarichi itti dhimmame kan jedhu lakkoofsaan kan mul'isu. Fakkeenyaaf safara tokko irratti namoota lamaaf kenname amma fakkeenyaaf dheerina kanaa kaasee hanga kanaa gidduu jiru kanaa hanga kanaa gidduu jiru safaruudhaaf barattoota lamaaf yeroo kennamu fakkeenyaaf barataan inni tokko kana meetira 2 fi 2 seentimeetira 5 meetira 2.5 jedhee safare. Barataan inni tokko immoo meetira 2.5 3 meetira jedhee safare. Mee barattoota kana yeroo madaallu eenyutu caalmaa safare yookaan safara eenyutu qulqullina qabaa kan jedhu dijiitii isaanii lakkoofne bira geenyaa jechuudha. Inni kun dijiitii 2 deeme. Inni kun immoo 1, 2, 3, 4 deeme. Kanaafiyyuu eenyutu sirriitti akka eenyutu safare. Fakkeenyaaf inni kun meetira fayyadamee deesimeetira fayyadame. Inni kun immoo meetira fayyadame, deesimeetira fayyadame, seentimeetiras fayyadame, miilimeetiras fayyadame. Hamma isheen deemtu wajjiniin deemee safare. Kanaafiyyuu eenyutu qulqullinaan safare yookaan eenyutu safara sirriidha jedhamu safare isa kanatu safare. Hamma tokko inni kun safara bareedaa safaree jenna. Inni kun garuu safareera garuu hamma deesimeetiraa duwwaatti deeme. Inni kun immoo baay'ee deeme. Kanaafiyyuu significant dijiitii kana keessatti maal agarraa? Hammam safarri safarame tokko qulqulluudha kan jedhu lakkoofsaan kan nutti agarsiisudha jechuudha. Yookaan immoo safarri safarame dijiitiidhaan kan nutti agarsiisu significant digits jenna. Gabaabumatti faayidaan significant dijiitii isa kanadha. Kana taansinee basic rules for finding the number of significant digit. Kitaaba keenyarraa basic rule kan jedhamanii akkamittiin significant digiitii kana akkaataatti lakkoofnu wantoota 5tu jiru. Isaanis inni tokkoffaanii all non-zero numbers are significant kan jedhu. Kana jechuun lakkoofsi zeeroo hin ta'in kamiyyuu signifikantiidha. Fakkeenyaaf example 22 yoo jennee signifikantiidha. Signifikantii jechuun hin lakkaa'ama. Fakkeenyaaf meeqadha? 2dha. 22 signifikantii 2 qaba. Nan zeeroo amma fakkeenyaaf 326 yoo jenne meeqa signifikantii 3 qaba. Kan biraa amma 5,622 yoo jenne kun meeqadha? Signifikantii meeqa qaba? 1, 2, 3, 4 qabaachuudha. Signifikantii 4. Seerri tokkoffaan maal jedha? All non-zero numbers are significant. Gabaabumatti
lakkoofsonni zeeroo hin ta'in signifikantiidha. Kana kanumaan bira dabarra. Beezik rooliin inni lammaffaan maal jedha lammaffaa irratti? Zeeroos between non-zero digit are significant. Zeeroon lakkoofsota zeeroo hin ta'in gidduu jiru gabaabumatti signifikantiidha. Hin lakkaa'amaa jechuudha. Fakkeenyaaf 2 0 6 yoo jenne zeeroodha kuni 2 0 6 yoo jenne meeqa signifikantii meeqa qaba? 3 qaba. Hin lakkaa'amaa jechuudha. 1 2 3. Kan biraa 6 0 0 0 5 yoo jenne signifikantiin kun zeeroon kun itti lakkaa'amu jechuudha. 1 2 3 4 5 signifikantii 5 qaba. 3 signifikantii digit 5 signifikantii digit jennee deebifna. Kan biraan fakkeenya biraa 7 6 0 0 5 yoo jenne meeqa qaba kuni? 1 2 3 4 5 5 qaba jechuudha. Kunis akkuma kana. Kanaafiyyuu seerri lammaffaa maal jedha? Zeeroo between non-zero digit are significant. Gabaabumatti kan nuti qabachaa deemnu seerota kanaa fi fakkeenyota innis lammaffaa irratti zeeroon. Zeeroo warra kam? Warra kana lakkoofsa gidduu jiru. Lakkoofsa garanaa garasiin lakkoofsitti marsee jira. Isaanii gabaabumatti signifikantiidha. Hin lakkaa'amu. Jennaa kanumaan bira dabarra. Inni sadaffaan zeros used to indicate the smallness or largeness of a values are not significant. Kana jechuun zeeroon maaliif fayyadu? Zeeroon guddina lakkoofsaa yookaan xiqqeenya lakkoofsaa agarsiisuudhaaf nam'u signifikantii miti jedha. Fakkeenyaaf miliyoona tokko yoo jenne 1 2 3 1 2 3 miliyoona tokko yoo jenne guddina lakkoofsa kana agarsiisaa jira. Kanaafiyyuu warreenni kuni hin lakkaa'amani. Kuni hin lakkaa'amu. Maal agarsiisaa jira? Maal agarsiisaa jira? Laarjinesii agarsiisaa jira. Guddina lakkoofsa kana agarsiisaa jira. Zeeroon kuni guddina lakkoofsa yookaan miliyoona kana agarsiisaa jira. Signifikantiitti hin lakkaa'amu jechuudha. Kan biraan immoo 0.0005 yoo jenne fakkeenyaaf kun maal agarsiisaa jira? Kuni xiqqeenya lakkoofsa agarsiisaa jira. Isa kam agarsiisa kun? Smallness agarsiisaa jira. Kanaafiyyuu hin lakkaa'amu. Signifikantiitti hin lakkaa'amu yookaan signifikanti dijiitii miti. Meeqa lakkaa'ama ree? Lamitu kana duwwaatu lakkaa'ama. 2 significant digit. Inni kunoo 1 significant digit jennee ibsina. Fakkeenya biraa 62 yoo jenne 62 yoo jenne kana jechuun hin lakkaa'amu. Zeeroonni kun hin lakkaa'amani. Maaliif? Kun qoodduudha. Tuqaata kan fudhanne kun qoodduudha. Tuqaa ta'ee jennaan garuu hin lakkaa'ama. Kanaafiyyuu qoodduudha kun. Kuni significant digitiitti hin lakkaa'amu. Kanaafiyyuu meeqa qaba kuni? 2 significant digit jenna. Mee fakkeenyota kana yoo ilaalle tokkoffaa irratti fakkeenya kenname 0.00 jedhee jira. Taansee 5 4 2 jedhee jira. Gabaabumatti zeeroon kun kan inni agarsiisu yookaan zeeroon kun leading zero jedhama. Kana maal agarsiisaa? Xiqqeenya agarsiisa. Smallness agarsiisa. Kanaafiyyuu zeeroon kun hin lakkaa'amu. Kan lakkaa'amu warra kana sadan jechuudha. Innis kanaafiyyuu 3 significant figure yookaan 3 significant digit jenna. Fakkeenya lammaffaanis akkasii.
Zeeroon kun xiqqeenya agarsiisa. Liidingi zeeroo jedhama. Inni kun zeeroon inni dhumaa kun immoo tuqaatii asitti waan jiruuf itti lakkaa'ama. Kanaafiyyuu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jennee lakkoofna. Isa itti aanutti yoo dabarree inni itti aanu maal agarsiisaa? Guddina agarsiisa. 705 kun signifiikaantiitti lakkoofna. Kanaa jechuun kun guddina waan agarsiisaa jiruu fi lakkaa'amu jechuudha. Inni dhumaa kun immoo 250 tuqaa 000 jedha. As keessatti waan nuti ilaaluu qabnu inni kun tuqaadha. Warri kun koomaadha. Tuqaa kana achitti lakkoofsi jiranii yookaan zeeroon jiran kunneen safara ta'uu isaanii agarsiisa. Kanaafiyyuu isaan ni lakkaa'amu jechuudha. Kanaafiyyuu kuni 6 qaba. Tuqaadha as waan jiruuf 6 signifiikaantii fiigirii. Koomaa osoo ta'ee koomaan itti hin lakkaa'amu ture. Kana adda baafachuu qabna. Kanaafiyyuu fakkeenya isa kana yookaan seera sadaffaa kana asuma irratti hin dabarraa. Arfaffaa irratti immoo akkas jedha. Zeros that follow a number after decimal point are significant. Fakkeenyaaf 12 jedhee 0 0 yoo jedhe kun tuqaadha. 12 tuqaa 0 0 yoo jedhe zeeroon kunii ni lakkaa'amaa jechuudha. Arfaffaa kanarratti lakkoofsi jiraatee tuqaatti aanee immoo zeeroo duwwaadha yoo ta'e zeeroon suni signifiikaantii nambariidha yookaan safaradha ni lakkaa'amaa jechuudha. Kanaafiyyuu kun 4 qabaa jechuudha. Kun signifiikaantii fiigarii 4 qaba. Fakkeenya biraa yoo dabale immoo fakkeenyaaf 500 0 0 tuqaa 0 yoo jenne kun ni lakkaa'ama. Tuqaa waanta ta'eef 1, 2, 3, 4 signifiikaantii 4 qabaa jenna. Kanneen karaa kanaan hubachuu dandeenya. Yoo barbaachisaa ta'e fakkeenyi biraanis waan jiruuf ilaaluu dandeenya. Lakkoofsadha. Sana booda tuqaadha. Sana booda zeeroon ni lakkaa'ama. Signifiikaantii fiigiriitti ni lakkaa'ama. Kanaafiyyuu 0 2 kun lakkaa'ame 4 as keessatti 500 kun 3 4 5 ni lakkaa'ama jechuudha hundi isaa. Kanarrattis 1 2 3 4 5 6 7 kan hin lakkoofnaa jechuudha. Beezik ruulii isa shanaffaa kana irratti waan baay'ee agarra. Shanaffaa irratti maal jedhaa? Zeros that follow a number may be significant. Wantoota baay'ee iddoo tokkotti dhoskee waa hin kaa'e fakkaata. Ta'uu danda'a yookaan immoo ta'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf 0 signifiikaantii 1 duwwaa qabaa jenne. Garuu meezhermentiin yoo bukkee jiraate immoo meetira yoo qabaate immoo meeqa ta'e? 3 ta'e. Kan biraa 40,000 fakkeenyaaf 40,000 kana qobaatti yoo barreessine akkas goonee 40,000 kuni signifiikaantii 1 duwwaa. Asis 1 duwwaa lakkaa'ama. Garuu kiiloogiraama bukkee jira. Meezhermentii irratti sababa fayyadaa jiruuf yookaan safara sababa agarsiisaa jiruu fi iddoo kanatti wanti itti lakkaa'ama. Ni lakkaa'amaa jechuudha. Kan biraa 15,000 seentimeetira. Kunis 5 signifiikaant dijiitii qaba. Kan biraan 2,000 jedhee tuqaa kaa'ee jira. Kana jechuun maal jechuudha? Sababa tuqaa kaa'ee jiru kanaaf ni lakkaa'ama akkasitti fudhanna. Kanaafiyyuu 1 2 3 4 kuni hundi isaa ni lakkaa'ama. Tuqaan kun otoo hin jiru ta'e immoo hin lakkaa'amu. Tokkittii duwwaa fudhannaa jechuudha. Fakkeenyi dhumaa kunis akkasuma. Warri kun kanaafiyyuu kun 7 ta'a jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7. Tokko kan nuti agarru kanadha. Maal keessatti? Meezhermentii keessatti.
Yoo meesharmentii hin agarsiisu ta'e fakkeenyaaf asitti kan agarru meesharmentii agarsiisaa hin jiru. Maal agarsiisaa jira? Kaawunti yookaan lakkoofsa agarsiisaa jira. $1,000 jechaadha. Iddoo kanatti immoo barattoota 5,000 jechaa jira. Iddoo kanatti immoo kitaaba 2,400 jechaa jira. Iddoo kanatti kun meesharii miti. Meesharmentii miti. Maaloodha? Kaawuntiingidha. Lakkoofsadha. Lakkaawwiidha malee meesharmentii miti. Signifikanti fiigariin kaawuntiingii irratti maal ta'a? Ambigiyeesiidha. Kana jechuun 1,000 kanaa signifikanti fiigarii isaa dubbachuudhaaf hin dandeenyu. Maaliif? Ambigiyeesii ta'a. Yookaan 1 qaba, yookaan 2 qaba, yookaan 3 qaba. Akkas ta'a jechuudha. Ambigiyees jenna. 500 students ambigiyees 2,400 books ambigiyees. Maaliif? Kaawuntiingidha. Lakkoofsadha. Lakkaawwiin uncertain miti. Akkureetiidha. Amma fakkeenyaaf barattoota lakkaa yoo jedhame barattoota 500 lakkoofna yoo ta'an 500. Hin irratu hin daballu maaliin jennu barattoota kilaasii tokko fakkeenyaaf barattoota 100 lakkaa yoo jedhame 100 ta'uu taanaan eessattiyyuu 100 ta'u. Hin dabaluu hin irratu jechuudha. Kanaafiyyuu lakkaawwii irratti iradiin hin uumamu lakkoofsa irratti. Kanaafiyyuu signifikantiin kaawuntiingii irratti ambigiyeesiidha. Ambigiyeesiidha. Seerri 5ffaan kanaaf isin fayyada. Kan biraan fakkeenyota hedduutu jiru. Kanneen ilaaluu dandeenya. Hunduma isaatti kan qabatudha. Kun amma fakkeenyaaf warri kun lakkaa'amanii liidingii sababa ta'anii fi liidingii 0 jedhamu. Kun lakkaa'amu 1, 2, 3, 4. Kanaafiyyuu signifikantii 4 qaba. Signifikanti dijiitii jechuudha. Inni kun warri kun lakkaa'amu akkuma jedhame 1, 2, 3, 4, 5. Signifikantii 5 qaba. Kun immoo sababa tuqaa ta'eef hundi isaanii ni lakkaa'amu. Kanaafiyyuu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanaafiyyuu 7 signifikanti dijiitiidha. Inni kun immoo koomaa sababa qabuu fi hin lakkaa'amu jechuudha. 0 kun guddina agarsiisaa jira sababa ta'eef 1 duwwaa qaba. Akkasittiin ilaaluu dandeenya. Kan biraa fakkeenyonni biroon jarreen kana ilaaluu dandeenya. Kanarratti tuqaadha jechuudha. Kun hundi isaa lakkaa'ama. 0 kun itti lakkaa'amti. Maaliif? Tuqaa sababa taateef. Kanaafuu 1, 2, 3, 4, 5 ta'e jechuudha. Kun immoo tuqaadha. Kunis ni lakkaa'ama. 1, 2, 3, 4, 5. Kun immoo xiqqeenya agarsiisaa jira. Hin lakkaa'amu. Kanaaf 3 duwwaadha. Kunillee xiqqeenya agarsiisaa jira. Hin lakkaa'amu. Kuni hin lakkaa'amu jechuudha. 0dha yookaan liidingiidha. Tuqaadhaanidha. Kuni ni lakkaa'ama. Kuni hin lakkaa'ama jechuudha. Akkasittiin ilaaluu dandeenya. Kana irratti immoo kan nuti ilaallu rules for significant digit kan jedhu seerota yeroo lakkoofsa walitti daanu walitti hir'isnu yookaan walitti baay'isnuu fi lakkoofsota waliif hir'uu significant digitiin akkamitti herregamee akka ta'u kan agarsiisudha. Maal jedhaa rule 1 irratti when approximate number are multiplied or divided the number of significant digit in the final answer is the same as the number of significant digit in the least accurate of the factor. Lakkoofsota yeroo walitti baay'ifnu yookaan lakkoofsota yeroo waliif hir'u
Signifiikaantii dijiitiin akkamitti ta'a? Yookaan deebiin dhumaa maal ta'a? Signifiikaantii dijiitii isa xiqqaa ta'een ta'a jechuudha. Amma fakkeenya kana yeroo ilaallu fakkeenya kanarratti inni kunii tuudhaan jira jechuudha. Signifiikaantii dijiitii lama qaba. Inni kun immoo 1, 2, 3, 4. Inni kun immoo 4 qaba. Signifiikaantii dijiitii inni kun 2 qaba. Inni kun 4 qaba. Yeroo waliin baay'ifnu meeqaan taa'uu qaba? 2 taa'uu qaba jechuudha. Deebiin keenya inni dhumaa signifiikaantii dijiitii 2 taa'uu qaba. As keessatti amma fakkeenyaaf signifiikaantii dijiitii meeqaan nuu dhufe kaalkuleetarii kallattiidhaan yeroo baay'ifne 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dhufe. Asitti 6 signifiikaantii dijiitii nuu dhufe. Garuu akka seera kanaatti immoo meeqaan taa'uu qabadha? 2 taa'uu qabaa jedha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabnaa? Asiitii 2 kana hin fudhanna. 2 kana kallattiimaan fudhannee kaanee isa sadaffaatti ceena. Maaliif 2 keenya gadi ta'e? Isa sadaffaatti gaafa ceenu 5 oli yoo ta'e isa kana dhufee isa kanaafi 1 dabala. Kanaaf 1 dabala jechuudha. 5 gadi yoo ta'e immoo 0 ta'u. Lakkoofsonni kun 0 ta'u. Kanaafiyyuu akkamitti keenya dhumarratti 11 jennee warra kan dhuma irratti inni kunii dhufee 1 asitti dabala. Maaliifii 5 ol 6 ta'eef asitti 1 dabala jechuudha. Kanaafuu 12 jennee warra kana immoo maal goona? 0 goonee naqna. 1, 2, 3, 4. 4 jechuudha. 1, 2, 3, 4. Kanaafiyyuu maal ta'a? Kanaafiyyuu signifiikaantii dijiitii 2tti nuu deebi'eera jechuudha. Fakkeenya biraa yeroo fayyadamnu kana keessatti 3.8 baay'isuu 0.125 yeroo walitti baay'ifnu 3.8 kunii 2 signifiikaantii dijiitiidha. Inni kun immoo 1, 2, 3 3 signifiikaantii dijiitiidha. Yeroo keenya deebisaa meeqaan keenya? 2 keenya jechuudha. Deebiinsaa kaalkuleetariin kan nuuf fidu meeqadha? 0.475 nu baasa. Kaalkuleetariin kana nu baasa. Garuu akka seeraatti meeqaan keenya signifiikaantii 2 kaa'uu qabna. Kanaafiyyuu isa kana maal goona? Raawundii goona. 5 gatii ta'eef inni kun immoo qeenxee gatii ta'ee fi raawundii ta'eetu isa kana guddisa. Meeqa ta'a? 0.48 ta'a. Mee fakkeenya biraa gaafa ilaallu hiruu keessattis akkuma baay'isuu keessaa yeroo lakkoofsa ta'e hirruu signifiikaantii akkamitti keenya signifiikaantii isa xiqqaatiin keenya akkuma baay'isu jechuudha. Kana keessatti iddoo kanatti 2 qabna. 2 signifiikaantii qabna. Iddoo kanatti 1, 2, 3, 4 signifiikaantii qabna. Deebiin kaalkuleetariidhaan nu dhufu meeqadha? 1.3, 5, 9, 9, 4, 7 itti fufa. Dijiitii meeqa jechuudha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hamma 10tti achuma deema. Liist signifiikaant dijiitii kanaan keenya. Asitti 2 qabna. Kanaaf meeqatti geeshina? 1.3 jedhu kana 1 barreeffannee kaanee 1 meeqaan kaa'uu qabna? 2 kaa'uu qabna. Isa 5 kana ilaalla. Kun 5 isaa ol gatii ta'ee fi kanatti raawundii godha. Kanatti dabalaa jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana meeqa godha? 4 godha. Sana booda akkamitti keenya 1.4 inni deebii keenya akkasittiin keenya. Signifiikaantii dijiitiin seera isaa baay'isuu fi
hiruu irratti akka kanatti ta'a jechuudha. Lammaffaa irratti immoo seera isa lammaffaa irratti immoo yeroo lakkoofsota idaanu yookaan yeroo lakkoofsota walirraa hir'isnu akkamittiin keenya kan jedhuu fi akkamittiin keenya the number of significant digits should equal the smallest number of decimal place of any term in the sum or difference. Waan idaanu yookaan walirraa hir'isnu keessaa isa kamiin keenya smallest number of decimal place. Smallest number of decimal place kan jedhu kanaan keenya. Fakkeenyi asirratti nuuf kenname 9.65. 9.65 kuni decimal place 2 qaba. Kanarraa 2 argina. Asirratti tokkodha. Asirratti 2dha. Deebiinsaa meeqaan nu dhufe? 2 nu dhufe. Deebiinsaa 15.16 akka kaalkuleetara irraa nu bahutti jechuudha. Seera kanaan immoo maaliin keenya smallest number of decimal place'dhaan keenya. Insa xiqqaadhaan keenya maaliif tuqaa booda lakkoofsa tokko booda duwwaa hambifnaa jechuudha. 15 akkuma inni jirutti barreeffannee tuqaa jennee asiitii tokko qabna gatii ta'eef tokko duwwaa daballa. Sana booda maal goona? Tokko jechuurraa isa isatti aanu ilaalla. Isa ja'affaa kanatti aanu kana ilaalla. Tokkotti isa aanu kan 6dha. 5 oli waan ta'eef raawundi goona. Hin guddifnaa jechuudha. Meeqa ta'a? 2 ta'a. 15.2 jenneetu seentimeetira yuunitii isaatiin keenyaa jechuudha. Akkasittiin gabaabsinee seera isaatti fayyadamnee akkasittiin keenya. Fakkeenya biraan yoo fudhannu fakkeenya kanaan immoo kan nuuf kenname kanarratti amma fakkeenya 19.45 nuuf kenname. 0.45 asirratti decimal place'n keenya 2dha. Poointii booda lakkoofsa 2 qabna. Asii poointii booda lakkoofsa 1 qabna. Kanaafiyyuu yeroo kana kaa'annu poointii booda lakkoofsa 1 keenya. Fakkeenyaaf 52 tuqaa jennee 6 keenya. Maaliif isheen kun raawundi hin gootu? Lakkoofsi 5 taatee jirtu 6 lakkoofsa guutuu 6 ta'ee fi as dabartee raawundi sababa hin goonee fi osoo raawundi hin godhin 52.6 jennee deebii xumuraa keenya akkasitti kaawwanna. Fakkeenya isa xumuraatiin kan nuuf kenname 670.5 hir'isuu 25.54. Isa tokkoffaa kanarratti tuqaa booda lakkoofsa tokko nuu kenname, 5tu nuu kenname jechuudha. Kanarratti immoo 2 nuu kenname. Asirratti tokko nuu kenname, asirratti 2 nuu kenname. Kanaafuu deebisa meeqaan keenya? Tokkoon keenya. Akka kaalkuleetariin nu baasutti deebiin nu dhufee kana 644.9 ja'atu nuuf kenname. Yeroo seera signifikaaንቲ dijiitii kana geenyu immoo kallattii maanii isa kana barreeffannaa 644 barreeffannee tuqaa erga jennee booda tokko duwwaa barreeffanna. Tokko duwwaa barreessuu fi 9 jaatee fi 9 taansee 6tu jira. 6 kun immoo 5 olidha. Kanaafiyyuu isa kanatti dhufee tokko dabala. Akkasumatti hin badu jechuudha. 6 kuni 9 kanatti tokko dabaleetu bada malee akkasumatti hin badu. Kanaafiyyuu maal goona? Yeroo 9tti tokko dabalamu 10 ta'a. Sana booda maal goona? Tokko as dabarsinaa jechuudha. Tokko asirraa dhuftee as dabarsiti. Kanaafiyyuu 4 kana balleessinee meeqa goona? 5 goonee tuqaa asiitii 9 kun 10 ta'ee tokko as dabarsee dhagatii ofiisaa meeqa as ta'e? 0 as ta'e. Kanaaf deebii dhumaa keenya akkasitti barreeffanna. Kutaa kana
kanumarratti hin xumurraa.